أبعتي حبيبي دمسهم دكامة عايتي حلاوك لكن لازم تعمل mucaa akkamitti jaaladhu wayi ilaa lubbuu tiyyatan osoo fudhate natti hin dhagayamne wayitiin adda bahe naayiroobii kana jiraata gaafa isaan adda bahe irraa qabee maal beektanii hiriyoota tiyya tan anaaf isa waliin beektu san rabbi aliizatti kakadhe hin kakadhe simii kiyya fuudhee ni caccabsee feesbuukii isaanii jalaa ni bahee jireenya isaanii keessaa ni bahee na quban qaban isaan quban qabu maaliif yeroo dhufanii isaanii waa'ee isaanitti dubbatan maal coggarra na guba yeroo isaanii dhufaniitiin jaarsoo fi wanna dhaniitiin akkana dhanii natti kaasan maaltu garaa na guba hin fagaadhe hiriyoota isaanii irra osoo waan godhanii osoo hin ta'in bakka yoo isaan arge isaa yaadachuun kan koo hin oolu yoo isaan yaadeetiin jedhe isaa yaadachuun kan koo hin oolu gatii ta'e maal godhe isaan illee osuma waan hin godhin simiti ya fuudhee caccabse isaan na argarre addaan fagaanne isaan illee walla maal godhuu faadhati yamee taaziyaa na teesse barama hiriyyaan gariin si dhuftee taaziyaa si teessifti taaziyaa makana si teessifti wallahi osoo addaan ba'uu baattanii barre wallahi garuu maali rakkoommaan isaa rabbii jedhiiti wayin tala gaafa dura sanitti deebi'a tama gaafa duraanii profaayilii rakaate gaafa wallatan tokko profaayilii rakaate argite wayin tala sanitti deebi'a wallaa durumaayyuu dhugaan sin jaalanna osoo dhugaan si jaalate akkana garaa hankeessi gubee si biraan lixu rabbi yadhi maal taatee gadhuma taarte orga isaan adda baateeti bar rabbi yadhitti bifa jijjiiratte abboo dhiira tokko jala haadha takka jala dhiirri sagalitu jira maal wanti si gaddisiisee akkanas godhu waa'ee isaa yaadaartasaa dhufte kaa kunu Ameerikaa Kanaadaa sitti fakkeessite dhufte jireenya kan kee keessa maal matu xaaxaa kana hundaan si iyyuu jaarsaa jaartii maxxaachuu I am done. Diamond did the tukun kaban. anis kanuma bar yaa dhugaa keeti Kana rakkinni nani rakam. Shamaran ke sayyidu ilman isintetika khana shamaran ka kacale khan khabaru ilman nuhuru khabaru yo rabbi je hayu nganu dem wani ki mamma sensani ki Ya radis gadi. magi hadu patumage isi nama isi irti to fakki irti to nama kan nuga kabu mari bakara petani na ajab sista wallahi Muni na kabana me mera na devi. ya ibrahim do Mera na devi abaka ishi. Mera na devi abaka. Hanuman rakko isin raamurani. nuti waliigaluu qabna kana booda ijoolleen dhiiraa bakka jiranitti abadan hamilee nu cabsuun qabani gaafa akka nuun jedhanillee gaafa dullatti nuun jedhanillee gaafa waaqessanii sagal nuun jedhanii ijoollee bakkeenya tokkoon fagatii ta'ee nuti hamilee kenna Fatih Armadi Hamza Anasi Madage Dubi Anatu Asture Caffeera mistu shamarran keenya gurguratee biyya galee haadha faatee illee taayisha miila shibooti gurguratee mucayyoo haadha faatee kana geettu ka gurbaanu baatee hin dandeenye kuulleellee kamaal makiinaa 5 qabaa jedhee itti na gurguratee nu jalaa sawwaree bilsiginnaa ta'ee nu qilleensa irratti hafnee jetti kuulleen. Rabu dubbi lal hadra buucan khaim kamali asbihi muciyo wajji lakawul jira dura kamali radubari kana fera misakachi da amma inni kuma kabu live irra jirti eegasii tibil bila kamal kan sulkiin kamalan kabu dhaggeeffadha mee moonni jooni dhageessan usaa misqarratti tibil bila dhaggeeffadha gurbaa miti arkuun kana gurbaa darbama gurbaan iskanya kana tilafaan waliin daddoyno kana firoona isin maal godhu sulkii lamaan itti bilbilti mee akka godhatu laala isin maanuu rakkoo qabdii bar dhaabin sinje hullete warri cabbeera Akkuma keessan hawaasa dhageessuudha live irra ta'ee irra dabaltu sana akkuma keessanii bar. Anaatu nama sirkii Owwana keessa riba na gaafata kiyya irramna naan jetta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شيطان وفرا توبته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدم فيديو تنقل سبحان الله ما تقول ما تقول ملي أبدا لا أرارا كوني سي أما لا يومي ديري صوفتي قوتي سلا 50 كل كبر واتشو يا جماعة أنا لا أدري ما تجرب بيتي ما تتفهم بيت أنا أني أما تمونا ما تخمل والجالد عتري عتري راخرم كان دي بتمون ما عندنا بربادو خلني دي بتمون فيديو ده دي قباس لبوتين تبا أنا لبوس باس المارة أما بودا ربيك نجدو جيرو جارتو أبدو كوميجيرا أفيجيرا أتي وهاتي ركوتو فينجتي هاتي ركوتو فينجتي ورأتي دار كسيدا وكونون دي تقوى سينغول لا ما لا تيجي كنت أتي لبوك أبدي أنا ربا كبا بوت جلاكو كبا مالي تشرا بويدا لا أنا بيو أنا ثم نقول جا نقول كده يسافر كافة رامي سبب ده حكومة ما نقول آمين جدا ونا ديرا وندي كيسانو آمين جدا Duga Rabbi intala dibara takayo nagra rakatu anagara nagubata duga Rabbi intala dibara takasila oboletin abdani isin jeda koy amin jeda gor ila isna fi Rabbi arrafne لكن يقول لك كم سنه لقى يجيتو ولي بعد مي في كمان عبد الله هو قالتني كولا كنت باجي جبتمو لكم ولا تنزلا أنا كلام سمعت بالبلاني وي مسكين أنا كلام سمعت بالبلاني كيف مالي Antu biku bangga babat dewa tanah walik jira jarin nadda walte kulle wana kanara nanjira ko baka badu nanje tenatti mte turte wan kana ko san se male natti matte turte dewa tanah messenger anu da walte wana kanara kamal nanjira manam jette kamal لا تبيت سابر كنت بيقول لك دي سبونا قفتنا بيقول ولا تقول لمزة ani bar wan yero gababa wana wana yachun kana mni baka wali ko wali taare wali faya wana gaziti jetin chal jemale wana gana wali injirta wayse amma gurban kuni sheikh kamal gize lubbu sibasa ana sheikh kamal kale sabil bilenati mebari sheikh kamal kale sabil bilenati mebar waan kana bibiletaas gabbeen suudan deettaa furmaadatti godhuu dandeettaadhe kaleessa nagaafate mana banee jira kootu na salphisaarti narraa dhoogginaan jedhe jennaan an kuullee lakkoofsisan qabu kuullee keessan si barreessee ture jechuudha siddu si barbaada sin jedhee viidiyoo san garuu laaltee barreeffama san kanaaf jara nama qaa wal balleessuun faayidaan qabu wal jaalachuun illee homa jiru caffee raammisillee nama guddaadha nama kabajjaa qabnuufi sirriidhaaf hidee waliin anaaf taayishaa fakkeenyaaf caffee raammisii waliin nu dabale mujaan kun nama gaariidha nama dalagatu nama kaayyoo qabu jedhee waliin nu dabale erga waliin nu dabale anuufii jaalaalee akkanii nama faayidaa hin qabne ta'e argeetiini kun akkuma isin argitan Hamzaa jedhadhee gara Hamzaa garagalee jechuudha. Gatii kana ta'ee fuullennis osoo marokkinni tokko isiin mudatin silaa waan kana laaluu qabdi kamtu ta'aa fi kamtu hin ta'uufi. Ati nasiba qabdi. Ati nasiba rabbi sol jaala baate. Ati nasiba arra jiran dargate. Ammas akkinni jiru magaalaa keessa jira Kamaali miti fakkaatuun akka Kamaal kuno ani tana. Kamaali mi fakkaatuun akka Kamaal wal garrabanii haa dhufanii. Dhaabbatatti fincaan diimaa fincaasisa aniin tun. Filaalaadha maal godhu dandeessa amma nama jabaa nama dhiiraa achi jirutti hin dubbadhaan boru waan kana nama dhiiraa achi jiru itti godha filalaa maal godhu dandeessa. Hamza laal. لا Hamza maal godhu dandeessaa miti na dhageeffatu baaba maal godhu dandeessaa miti hin dandeetti godhu. Adafaatee obsi yeroo takka waan akka godhu dandeessa nama dhiiraa achi jiru itti godhaan Kamaaliin beekaan itti nama boru namatti godhaan. Kamaali miti akka Kamaal dibbi akka haa dhuguu hin jee Kamaali miti akka Kamaal dibbi ijaadina isinarraa. Kamaal as ta'eetiin achi taasisti arraba jala haadha Kamaaliitu achitti magaalaa kan keessa sideessina. Viidiyoo sanuu gisee na gisee laale dhiyoo sana hedduu laale waan hidha jeetumaa dhuse namni walii na dura jirubbatti haafitu oduu haaraan isinii qaban sabboona annaa Hamzaa keenya an viidiyoo fi Hamza fi sabboona harargee qubatti viidiyoo arge viidiyoo san gadi hin baasin sheen tokkollee dhufeeti isin jidduun fixanaan jee.
dhaggeeffadhaa ga'ee. Fuullee maal haa ta'uu jedhaarta waliin nu araarsa jedhaartamu qarshiin irraa nyaateera jedhaartamu. Sheeka maaltu na kijibeeti makiinaa ganaa qabaanin jaaladha jedheeti dogongora keessa galeeti dhiifama naa godhaa. Aadatu dogongoree malee micayyoo dhugaadhaa qabdii. Sheeka maallaa kijibee anis ogguu kuullee jaaladhe naan jedhu. Makkarraa ka'ee biyyaatti kiiloomeetira 800 ol makiinaa oofee ogguu deemu dhugaa jaalalti dhugaa na fakkaateeti micayyoo dogongorsiisee dhiifama naa godhaa tichuman na dogongorsiisee jedhe caffeen kuno isin dhageeffatu. Baay'ee takka dhaggeeffadha amma dubbii tana asirra teenyee qaaqaan bullu amma takkaree busanii takkarra waliiti ni dhagaa lammata waan kana dhiifamani jettaa hawaasa dura gabbaatee ni amantaayii je'iin irra walii haa sagalee ol fuudhi. Yoo fudhachuu baate am viidiyoo san ganama ammarraa kaaseetti maxxansaan wanni ni tattaruuf hin jirtu. Dhaggeeffadha oguuta kan nama dhaggeeffadha reefu. Namni tokko dilli biraa qaaquu jiru kun humaata gasiif hin godhu lubbuu teetitti hin taphatinii jeen. Wanni hantuutaaf lubbuudhaaf bashoodhaaf qaba. Dubbii mataa keessaa fudhadha. Dhaabuu qaba. Ammallee dhiirummaa isaa sun irratti hin garsiisu nuti shamarran akka jirrutti irra bobbaana isa. Irra bobbaan kana isiniin jee yoo isin dhirti likkiin irraa galchuu baattan nama kana nama arrabsu miidiyaa gubbaa bahee wal jaalalaa fi wal fuudhuun bar dur jirti Oromoodha maal wayii sanyiin qumaatee itti dhufte isin yoo hayyamtee fi yoo hayyamnees akka feete yoo taate wal jaalalaa Lakki amma fuullee gaafadha fuulleedhaan ni jaalatta moo jaalattu gurbaa kana abdii akka Oromoo hundaati kaanee bira dhaabani. Akka Oromoo hundaatti nuti takka illee kutaan qabnu dubartii jaalluti afaan keenya takka harka keenya takka irreen keenya takka keessaafu warra kanatti jaalala jedhanii lafaan dadhabanii deemanii ilmoorraa dhalantan. Ishiishe eenyurraa kana bari dhiirri hanga yoomii dubartii taphattii hanga yoomii nurra deeman hanga yoomii dullatti jedha akkoo jedha gaafa itti dabalaman lubbuutii gaafa irraatti garagara namoo dullatti akkoo maqaa dhibba hanga yoomii nutti baasani yoo isa kana waan tokko agarsiifnee fakkeenya dhibba hundaaf faana. Bu'aa shamarran xixiqqaarraa afaan afaan naamusa qabu. Dullatti kataate maal dullatti kataate gaafa Siitu irraa jala guutamte maal ni beektaa? Siifin dhufaa maal kiyya habiibii eessa jirtaa? Naa wasa fi naa beetin du'aa takka jidduu seenanii jetteetu kun na bira dhufta silaa. Kan bira dhufte giseenni mooskaa mana isaa si erge akkasitti dhibduuba daabeelaan akkasitti dhibduuba tarrisee itti olteetta. Dhiisi muniira hicciiti kanan baasini dhiisi hicciiti kanan baasini dhiisi waan hee kanan dubbatini ati zim jetteetini keessan naa bilbilnatu si hima muniira waan kana ol baaftee paabrika irra dubbachuun qabdu gorroonni dhiirti isin nyaattee isin rakkiftee isinitti waan hamtuu daladdee isin jibbiraa militte kallattii gabaabatti lakkoofsa isaan beekta hiriyyaa dandeetii kennite akka sa'aatitti isa elmuu danda'an manatti isa galchanii sun waa'ee baay'ee simplii tokko jechuudha. Waan baay'ee simplii tokko akka sa'aatitti isa elmuu danda'an isa galchanii kama qabdu kun ol barbaachisi kama gaafannaa jiru barbaachisi jiru ol baasu. Afaa wal jala wajjin Oromoodha jennee isin qusannee ijaarsi daawwachuu jirra malee ifirraa isin dhorkuun dadhabnee baana. Inumaan shira jalaan keessu abbaan fedhe jalaan bahu takkitti tana ni beektaniimi garuu foon keenya Oromoo teenya ilmaan keenya obboleeyyan keenya inni matarratti isin deema isin maaliif fifaltee keessa nu laaytan akkana maal keessa nu laaytan nuti deemaa isin warri dhiiraa deemaa isin warri dhiiraa isa dhaqa amma jamaa guutuu dhaga'e Rashida ta'e nyagistak du inni san ol ba'ee asirratti waa silkii irra dabaluuf jinnii miti ol ba'ee dhiifama yoo gaafate amanu amane amanu kan ta'uu baannaani maali dhiifamni itti daagataa jira barhamza amma arguu dhabde askeessa jirtaa miti lubbuu teetiin hin taphatini inni waan eenyu ta'eef isii ta'e lubbuun hin taphatin jedhaa maal jechuudha inni dhiirummaatu nama qabanu jaallatteenya charra jalaa isa faanna na dhagaya warri dhiiraa ol bahee dhiifama haa jiru maali ol bahi gabbu'in zig je'eeti adda babee muniira rashidaati sangaan garaa dhaabatu sangaa garaa dhiisuu qaba hamza isa masalma isa garaa maal dhiifama gaafatu akkas
malee ol bahanii. Mee maqaalee akka ijoollee kiingi maal maqaalee akka ijoollee kiingi maal jeeqa qabachuu eegale kana waa hedduu godhu jiranii. Maqaalee kiingi maal jeeqa ijoollee qabatee deemee waa hedduu godhu jira lakkaawee waan kana dhugaa se'e. Mee nama tokko jalaa gabbuu ati ol naa baasa. Kiingi maal jaa maqaalee akka ijoollee. Ta'u manni irree bara kan beekanii bara. Dhiifamni as gubbatti ol bahee bakka jiru hin jiru shakkamaan. Dhiifama maqaan yaamte baga dhufte. Aloo, salaam alaikum. Hai. Dubbiin isaa dhiifama bira kutteerti. Nuti dubbiin dhiifama bira kutteerti addunyaa Oromoo hunda waliin. Shishee. Wala dhageeffannoo. Gadi naqi. Hamza akkamii abboo kabanya dursu gadi naqi maali? Daa'ima keenya seetu dhageeffata. Maali kunire? Ana uummata waliin dubbataa jira si waliin haasa'an jiru abboon. Addeeti si waliin haasa'an jiru ji afaan naamusa qabuun dubbadhu taraa takka ilma dhiiraa rabbisi godhe Oromoodha. Afaan naamusa qabu. Yaa booka hin dubbanna. Dhiifama jiha afaaniin oguu dubbatu addeeti si wajji haasa'utti jiru. Akkasii sharafa dubbisa. Rashidaa teenya koo himaa dubbatu. Rashidaa dubbiin karaasisuun xiqqoo sa'aatii fudhata. Midhaan nama gurshan malee dubbii nama gurshanii jetti Oromoon. An dubbii gursharraan barbaadu of danda'ee dubbadha. Obboleessoo attillee adabadhu callis. Eenyu si waamatee as dhuftee miti. Kasii jedhu ani. Nama gastii keessatti siiti. Carraa takkatti waan ofii haadha gabayaa takkaalee qalmaaf qopheessite xiqqaatee ammallee gabayaa dhaabuudhaa fi kaayiroo jiraatee jennaan baay'izawee jira Rashiidaa bira jiraatee mataan dhaabin. Demiti isin aslanu dhugaa biran dhaabbattan girrigirri bira dhaabbattan yoo akka iyyitan dhugaa yaa bakara hayawaan uskut dhugaa ati rijaala Aboga darbi hayawaan namaan jaasa dinqisiifattoota qaba. Mee rabbi jedhiti lakkoo rakkoon taane yeroon kun yeroo tapha kiyyaatti illee yeroo uummata girigirri hin barbaanne miira kanallee tasgabbaa'ee dubbii kana boritti deebina ammaaf laayivii kanarraa bahime. Nama kuma tokkos ilaala amma namni kumni tokkoo kun qabrii isaatii fi mee jaran asii taaptaaf godha. Maali mee namni kuma afurii kun kumni tokkoo kun maal godhuu si jala ta'a? Haqa kiyyan mul'isuu ta'an haqa kiyyan asir gubbatti Oromooti agarsiifadha haqa kiyya. Uummata boona hoo taate qarqara ijoollee teenya midiyee maadha mana na jalaa yaa ana isin hin fedhu na jalaa yaa anumaa naan koota na jalaa yaa dakar mana baakiidha. Uummata miskiina kan gargaara ayyoo teenya beela'u jira. Gargaara deemaadha. Naaf yaadu wali jaalu. Uummanni boona kun beela'u jira amma sabni qofan taaqalli jedhu. La komanti wayiiti ammaal kolfa amileettiin kolfa wayii qaba nama tokko komanti wayiiti asiina kolfisiise. Ammaal godhe shira diinaa ta'uu beekee baraan ani shira diinaa kun hojii kiyyaamii shira diinaa qabbane an sodalleen qabu qabbaneessi dubbii kana. Salaam alaikum. Ani laayivii ba'uudha. Maashaallah Sudaan qabdu yoo Sudaan qabnee fi haadha faatee bira kuntaa kaatte hagati qabdu si harkanii maal goota Oromoorree Sudaan qabdu kaas duraan si beena likki waan keetii duraan si beena. Maal jechuudha? Amma baran tokko gartee an qulluma si garsiisa ati faatee beetee misaana si garsiiste an qulluma si garsiisa. Akkan. Akkas. Asbii Allah wani malookke.
جرنا ومني نمني سدي كما تقول إبا سدي ولا جتو isi bira nama kuma tokko na bira kuma fuma diba fuma basadi homa obboleeyyan keenya ajandaan kun ajandaa diinati bocamee itti kenname namitti tanatti akkoon hin maratte warri biraan ki jettani isi biraan ki ta'uu dandeetta laakiin ani xiqqaa guddaa natti bilbilee salphatti maalii taate odoo si gorsinu osoo akkas taanu waan dhufa malee harkan kennan kuni diinni soowwele akka ebaluun galchanii shira xaxanii dhufan an kanaaf jedhee nama jilbiifatu miti. Sini galee intalo. Adeero. Nada ke areetu intalaan intalti intala ne kaan qabne dhagee. Atama viidiyoon jirtu waan jirtu rabee qaallichana. Dhibbe yoo jiraate gadi baasi. Ilmaa yoo jiraate gadi baasi. Maal fiddasi? Uf adabii ati. Uf adabii. Ati fada bideemi. Uf kabajati. Gizee akka matataa. وبسنا في تجيت يا أمي الله كفار الجوبة قرآن ولاي للناس كبر ستال كمل بلاي ساعات بلا يا بلاك ساعات نفسال بسا منم بيشجرات لجواني ما ترسا عبيد الناس الناس يستمرقين وتلبت فكري معك عبيت ناتنت مستر ركيك وتلبت فكري معك يا راسان تساتا يلجون ايايك ستاممو تاما تكنكاينوك يا ناتنت حقوان الله ارغوت كفي كبر سرارة